Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtan wantoota miidiyaa kanarratti argamu keessaa wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee ijaan arguu fi gurra namaatti dhaga'uun waan namatti hin tolle keessaa akkuma argaa jirtan Ajjii fi Caaltuun waggaa darbaniira naannoo waggaa lama ta'uudhaaf erguma miidiyaa kanarratti wal loluu jalqabanii otuma wal lolanuu daa'ima walirraa horatanii hanga yoonas edda daa'imti uumamte iyyuu hanga yoonaa kan wal lolarra jiru jechuudha. Ajjiin akkuma beekamu shamarran kana olii gadi fuudhu jaallata nama tokkoon taa'uu hin jaallatu. Kanaaf egaa haati manaa Ajjii akka maraatu dhalli namaa kan sammuu qabu osoo haadha ilmoo fi abbaa ilmoo kan gargar baasudha osoo beekanuu itti dhufanii gargar diiguudha nama deemsisu kun baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Nagaallee sin gaafachuun daganne nagaa fi jaalalli waaqayyoo halaaf bakka jirtanitti siniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya har'a gaa oduu badheetii dhufeetii jira. Akkuma jalqaba isiniin jedhe gaa obbo Ajjii fi aadde Caaltuu fi haadha manaasaa lammataa maqaa ishiillee hin beeku ani. Maqaa ishiillee akkuma bifa ishiiti. Yeroo baay'ee namoonni akkasiin fuula isaanii dhokfatan kun wanta gaarii namaaf hin yaadan wanta gaarii hin dalagan. Yeroo ammaa kana Caaltuun erga mucaa godhattee erga mucaa ishee irraa fudhatamee ji'a 3 guuteera jechuudha. Kanaafuu jireenya dhala namaa keessatti osuma jireenyatti gaa'ilatti hin galin namni kun immoo naa ta'a moo naan ta'u jennee teenyee itti yaadutu gaariidha jechuudha. Iddoo itti galle waa hundumaa dandeenye jiraachuudha. Maaliif taanaan yommuu namaa fi hin danda'amne immoo gargar bahanii karaa nagaatiin gargar bahanii jiraachuunis waanuma tokko jechuudha. Yeroo hunda lolaa fi wal qaxqaxuu argitaniira viidiyoo sana baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Caaltuun yeroo mucattii tumtu jechuudha. Kuni maal agarsiisa jechuudha. Kuni osoo beekanuu osoo haadha manaa qabu osoo ilmoo qabu isheedha kanarraan dhaqa jechuudha. Ishiin mana keessa galtee osoo nani Caaltuu ta'e waan barbaade dhufa malee akka barbaadetu dhufa malee kan lammataan irraan dhufte mana kootti hin galchu jechuudha. Mana ishiitti gattee ofishiitiif ala jiraachaa jirti jechuudha. Maaliif bakka barbaade Ajjiis yoo lammataa fuudhe bakka biraa kireessee fi jiraachisu. Garuu mana ofishiitiif kireeffattee daa'ima keessatti argattee achi keessa jiraattu ofishiitiif kiraa kaffaltee haadha manaa ishii lammataa ishee irratti darrabamtee dhufteef gallakkisanii ba'uun kun dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif taanaan Caaltuun miskiina gadhee. Miskiinni keessayyuu miskiina jechuudha. Maaliif taanaan erga namni kun siif hin taane yeroo hundumaa qalbiin isaa ijji isaa shamarran hundarra deema ta'e kuni abbaa manaa namaaf hin ta'u jechuudha. Abbaa manaa ofii immoo kan bulfatu shamara jechuudha. Gaa'illi kennaa waaqayyooti. Amantaa kam keessattuu bultii ijaarrachuu kan waan jaallatu kan rabbi laftirree jaallatu jechuudha. Dhalli namaatuun inni uumamaa erga uumame booda ni dhalataa ni guddataa achirraan booda immoo yoo dhalaa ta'e ni heerumti yoo dhiira ta'e immoo ni fuudha jechuudha. Akkasuma immoo erga bultii keessatti galanii bultii keessatti osoo hin galin maaltu nu barbaachisuu qaba namni kun naaf ta'amoo naaf hin ta'u jennee adda baafanneeti kan bultiitti galuutii qabnu jechuudha. Kan akkanaa ani Ajjii sammuudhaan yaada ta'e ani waasaa hin beeku jechuudha. Namni dhala namaa ta'e osoo sammuudhaan yaade ijjisaa bakka hundumaa ilaaltu jechuudha. Shamarri kamuu shamara jechuudha. Dadhabbina yoo Caaltuun irree dadhabbina qabaatte dadhabbinni kee kana haadha manaa koo bakka kanatti sirraachuu qabda jedhanii wal gorfachuudha malee akkuma shamara 100 arganiin ijji shamara 100 faana nama oofa taate taanaan kuni jireenya hin jedhamu jechuudha. Har'a isaan daa'ima godhataniiti jiranii. Daa'ima ishii kana immoo akkasiin ji'a 9 garaatti baattee osoo garaatti baattuu hojiidhaan hojjettee gaara dakadhattee gaafa immoo daa'imti kun irraa fudhatamtu baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Maaliif taanaan ofii keessaniif keessattuu shamarran dhiirota ofirratti albaasistan kana jechuudha kutannoo qabaachuutii qabdu. Tokkoffaa gaa'ila itti otoo hin seeniin dura namni kun naaf ta'a gaa'ila naa ta'a hanga guyyaa rakkoottis guyyaa bal'oottis nafaana ta'a jennee murteessuun nuyi mataa keenya. Tokkoffaa erga maatii godhanne nama kamiinuyyuu eenyumtuu nama jaallatu jechuudha. Isa kana otoo maatii hin godhanne dura teessee of tasgabbeessitee maaltu natti dhufaa fuuldurri koo maalidha jennee ofii keenyaaf of jabeessuutii qabna jechuudha. Maaliif taanaan gaa'ila keessa gallee. Kanaafuu baay'ee rakkisaa waan ta'eefuu namni kamiiyyuu gaa'ila isaa siraatan hordofuun gaariidha isiniin jedha. Maaliif wanti hundumtuu ni darba.
waa hunda keessattuu wal dandeenyee wal gargaarree maalis taanaan bakka dogoggorri jiruttis bakka gaariin jiruttis wal gorfatanii wajjiniin jiraachuudha malee akkasiin yeroo hundumaa waltumaa wal cinqaa jiraachuun jireenya dhala namaa kam keessattuu gaariin hin ta'uun jechuudha. Kanaaf arraa kanaaf obboleeyyan koo nama kanarraa waa baay'ee barannaa wallaalummaas ta'e beekumsas ta'e amma miidiyaa kaameraa banatanii akkasiin akka eenyu wal qaxqaxan argitaniiti jirtaniiti ajjeeshee lammataa keessaa boba'aa jechuudha. Lammataatti dhufanii mana namaa isheen kan namarraan dhuftee akka haadha manaa qabu ni beekti wal danda'anii jiraachuudha. Otuma ta'ellee wal danda'anii jiraachuudha malee haadha manaa haadha mucaa akkasiin mana ishee keessaa baafachuu hin qabdu. Caaltuu gowwaa argatanii osoo nani caaltuu ta'e maal akkan isa godhunatu beeka. Bishaan qorraatti lajii jechuudha. Akkasiin fuudhetan isheen garagasha isas yoo taate yeroo baay'ee kan kabaja ofii kennu nudha warra shamarraniiti jechuudha. Tokkicha dhiirri fuula keenya argate taanaan akka barbaadan nu caaraggadee nu buluu barbaada. Warri keenya warri durattiitu haadholiin keenya akkanatti otoo tumamaa hin jiraatan jechuudha. Gadaantummaan itti dhagahamee miti kan jiraatan jechuudha. Har'a fayyaa qabda hojjetteet isa jiraachisaa jirta. Otoo beekee isa tumataatti ishee baata malee isayyuu dubartii irraan fidee mana tokkotti galchee akkasii waliin nyaalchisu jechuudha. Maal jechuudha mana ishee gattee ba'uun mana ofii isheetiif kireeffattee kiraa itti kaffaltu gattee fi ba'uun maal jechuudha. Kun immoo gowwinnatiidha jechuudha. Maaliif taanaan nama si kabaje ni kabajja. Yoo namni si kabajuu baatte immoo bakka garaa kee kutattee qobaa kee jiraachuu eegaltaa jechuudha. Kanaaf ofii keenyaaf maal akka irraa barannu dubartoonni akka ishillee qaxqaxamaa mana keessatti qaxqaxamaa jiraattan maal akka irraa hubattanitu beeka. Jalqaba gaa'ilatti galuudhaan dura maaltu narraa eeggama namni kun gaa'ilaaf naa ta'amoo naaf hin ta'u jennee adda baafachuutii qabna. Gaa'ila keessa geenyee erga seennee booda u'u jechuun bu'aa hin qabu jechuudha. Maaliif taanaan gaa'ila keessa seenuudhaan dura jaalalli jira. Jaalalli yoo jiraate wanti hundumtuu kan jiraatu jechuudha. Kanaafuu itti seenuudhaan dura otoo ittiin seeniin namni kun kaayyoo akkamiitii qaba jennee of murteessinee itti galuutiin jedhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila keenya hin taane kottaa maamila keenyatti dabalamaa nu jajjabeessaan isiniin jedhaa. Turtii amma yoonaan wajjin turtanii hedduu galatoomaa isiniin jaalladhaa. Goodbye.